kabajamoota fi jaallatamoota hordoftoota keenya amma akkuma ilaalaa jirtan kiiloomeetirii gara 700 adeemnee aanaa Qondaalaa magaalaa Baamsootti namoota akkuma kanaan dura gochaa turre rakkina garaagaraa haala kanaan dura danqaa naannoo beegiitti ta'aa tureen buqqaatii rakkina haala nageenyaa irratti hundaa'ee dhibee busaadhaan hundaa'ee namoota akka itti qotatan akka itti ramadanii fi dhabanii qe'ee isaanii irraa buqqaanii magaalaa kana buufatanii jiraniif rakkatoota magaalaa kanaa deeggaruudhaaf dhaabbata wal gargaarsa horaa bakka buunee addana jirra. Kanaaf ammas haala uummati kun keessa jiru baay'ee haala ulfaataa kana fudhachuuf walirraa wal saamaa jira. Baay'ee nama gaddisiisa. Kanaaf nuti amma lafa dheeraa ammasii deemnee deeggarsa uummata keenya biyya ormaa jiran warra USA, Jarmanii, warra Noorweey fi Kanaadaa irraatii deeggarsa karaa horaa akka isaan qaqqabuuf nutti laatamee finnee dhufnee har'a akkasitti gargaarsa kana yookiin immoo deeggarsa kana uummata keenya biraan ga'aa jirra. Egaa waan itti amanus itti fufnees hin beeksifna. Amma kana akka finneen immoo aanaa beekii naannoo magaalaa Koboritti immoo akkuma kana konkolaataan kan biraa tokko midhaan harcaasuudhaaf darbee jira. Amma addanatti abbaa warraa 360 kan ta'uuf akkuma kana midhaan kiiloo daakuu kiiloo 50 fi zayita leetira tokkotti laachaa jirra. Akkuma kana konkolaataan kan biraa immoo akkuma nama ibsuudhaaf yaalee naannoo aanaa beekii magaalaa Koboritti buusaa jira. Kana booddee immoo gara achitti mallaa egaa daandiin isaa baay'ee ulfaataaf baay'ee waan nama rakkisuudha. Kanaaf ammas uummati kun deeggarsa itti fufuu barbaada. Addunyaa irra lafa jirtanii uummata kana deeggaruudhaaf akka ammas wal dadammastan adaraan jedha. Ulfaadha egaa. Gandi hooyi. Ganda duwwaa tokkooti magaalaa Baamsoo. Maqaan keessan hoo? Maftuu Abiraayim. Maftuu Abiraayim. Mee maaliif dhuftan? Gargaaramtu. Akkasii? Mee maaltu ture naannoo kana waan jiru hunduma isaa nuu ibsu? Naannoo kana amma kanaaf sana jennee waan ibsinullee hin qabnu rakkina keessa turre kanaan dura. Kanaaf baay'ee miidhamoo keessa turre. Waggaa meeqa margi qonnaa dhaabdanii? Waggaa 3. Waggaa 3 guutuu waan qotattan? Waan tokko hin qotan. Xaa'oon hin jiru, sanyii filatamaan hin jiru? Wanni tokko hin jiru akka itti nu gahu hin qabu. Dhibeen darbe sun immoo attam ture? Dhukkubni immoo kana keessa busaan nu qabatee gifirri nu qabatee waan adda addaa akka ijoollee nu harkaa qabee kan immoo waan qansiraa hojjenneef kanatti mana hakimaatti baasaa jirra. Isayyuu mana hakimaa keessaa mana hakima mootummaatti akka hin gargaaramne qorichi badaa hin gallee karaatti hin galu dhabee mootummaan akka itti nu gashuu dhabee immoo gabareen kan jiru warri tokko abbaan qabeenyaa kan fidee achi keessatti oomisha nurraa godhatu waan hojjenne achumatti galchaara. Jaraaf. Jerumaaf galchaara ijoollee makaafne egaa warri kenninii adda addaa qabaniitu guddate. Tole amma nuti kan dhufne waldaa gargaarsa Oromoo kan jedhamu irraa Finfinneedhaati. Deeggarsa kana isinii finnee dhufne deeggarsa kana immoo kan isin ergan namoota biyya Ameerikaa, biyya Jarman akkuma kana biyya Kanaadaa fi biyya Noorweey jiranidha. Kanaaf akka isin isaaniin galateeffatan barbaanname afaan tokkoon isaaniin galateeffadha. Galanni rabbii haa ga'u. Immoo akkuma kaleessa Baamsootti waan nurraa eegamu gochaa oollee dhufne. Egaa rakkinaaf chaalenjii hedduu booddee amma waaree booddee kana addana magaalaa Koboritti akkuma dudduuba keenyatti ilaalaa jirtan uummata rakkatee rakkina siyaasaa fi rakkina bookee busaa isa mudateen waan nyaatuuf waan afaan hin qabatu dhabee rakkachaa jiru tumsuudhaaf addanatti walitti qabamnee jirra. Egaa asumaan kanan galateeffachuu barbaadu akkuma kaleessa dubbachuu barbaade hawaasa Oromoo biyya Ameerikaa Minisoota jiranii fi iddoo garaagaraa isteetii garaagaraa irra jirtanii akkasuma Kanaadaa Jarmanii fi Noorweeyin kan jirtanii imaanaa keessanitti isin geenye irraa asumaan galatoomaa isiniin jennaa fayyaa ta'a. Egaa ammas deeggarsi kun akka itti fufuu gaafanna sababiin isaa uummati keenya akkuma ilaalaa jirtan baay'ee nama gaddisiisaa beelaa dhumaa isaati haalli siyaasaa ammas dhibbatti hin tasgabboofne qotachaa hin jiru. Waan maasii isaa irraa qabu ocholoonii dabalatee bisingaa boqqolloo kanaan dura itti liqeeffatee qoricha bitate wanta ta'eef maasii irraa waan gashatu hin qabu. Kanaaf beelli uummata kanaatti fufa. Uummati Oromoo sadarkaa addunyaa irra jirtanis ta'e dhaabbanni garaagaraa rakkina as jiru kana dhageessanii saba kana akka deeggartaniif asumaan ergaa keenya dabarsuu barbaanna. Fayyaa ta'a. Ammas obboleessa koo jaallataadha wajjiniin horaa Finfinnee bakka buunee addana jirra. Fayyaa ta'a ulfaadha. Thank you.